Kana no. Maal goota reessa? Duttan si godhe. Hudduutti hoggana goote maal isiin? Dutti baadaan si godhe moo. Mm. Baadaan huddutti si godhe. Mm. Qofaan sirraa bade. Na hudduutti gootaa? Buda. Qofaan sirraa bade. Diftii hagana geessu tana nyaata suma qofa keessaa nyaata moo sila akkame? Habbeettu keessaa nyaate. Abbaa boon sira dhabee si ruuza hattaa kana si nyaata akka lukkutti. Abbee guyyaarraa asuma kastaa feeraan oolu. Abbaa boon bar boo ruuza. Boo ruuzni bar biyya kanatti mucaa akka biddeena haareessi nyaataanii gamtatti abbeetu amata kataraa akkasii bita. Amata keessa yeroo takkitti yoo. Yeroo akkatti iidaa rafaati. Isanoo horii jala hosii keessa olii gayyaatanii khamisarraa bitattanii nuti. Nuti horii hin qabne qabana jetteenyu. Maal jedhamu abbeetu guyyaa iidaa kan tajaajilanii nyaatanii guyyaa iidatu siin bite. Ganda lamaa dhaydee. Allahu akbar. Amma waan kana ta'eef jaalattu qofa keessaa maa filatte duuba taan jaaladhus maan fuune. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kun garda tana naan nyaata. Kana keenya kana guddee. Jechuun guure haatanii aan jaaladhus keessa. Maali aalamni kun ruuzumatti nyaachuu deemtu? Iidee san dura nyaata. Astaghfirullah. Khasaaraa matarratti ooftan dhugaa rabbi. Firaankiin hin gurin. Maal isaa kee? Maaliin galla keessa tanaati maal abbaa keeti? Maali garuu bursatti baattee deemtu kun? Maaltu shikee shaadorroo jira jala kanaan waatu kan dhalee kam? Ilma kan kee xiqqaa san hin beeku kan kabooda. Beeddal moo? Beeddal. Surwaal abbaa itti keessanii as gaa surwaal. Hoggaa lafa dha'e wanni hundi lafa ciifti. Hotam. Ifi guure bira. Nyaata. Nyaata. Abbaa bomo. Abbeekkatti nyaata jee. Abbaa boo yabbeeti yoo kataa hin beekneef. Abbeekkatti nyaata jee. Iyyuu kana immoo akkatti nyaata. Boon sana. Boonsa moo? Boonsa akkatti nyaata. Waan ifii tana waan badduun hin fedhane. Qoosha. Abdallaa immoo akkatti nyaata Abdallaa iyyuu. Waan bufoo tana. Abdallaa iyyuu akkatti nyaata. Abbee akka natti nyaatu sulaan si garsiisa irra fincoo'e tafara qabu. Akkatti nyaata ni beektaa?